oduu teenyaa jalqabaatiin boordiin filannoo biyyaalessaa pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaatii fi mana maree bakka bu'oota uummataatiif xalayaa barreessuun dhimma hooggantoota ABO hidhaa jiranii irratti qaamonni lachuu deebisaa akka kennan gaafate. Boordiin filannoo biyyaalessaa xalayaa kana barreessuuf kan dirqame irra deddeebiin gaaffii ABO'n boordichaaf dhiyeesse hordofeeti. ABO'n boordii filannoo biyyaalessaatiif gaaffii akkamii dhiyeesse? Boordiin filannoo biyyaalessaa ammoo obbo Shimallis maal gaafate? Gabaasa bal'aa qindeessineerra. Oduu itti aanuun ummanni keenya Oromiyaa keessa jiru duula waraanaa gaggeeffamaa jiruun akka hin miidhamneef of eeggannoodhaan akka socho'u waraanni bilisummaa Oromoo akeekkachiisa laate. Waraanni bilisummaa Oromoo duula waraanaa guyyaa 28 jalqabe itti fufeera. Duula amma jalqabe kanaan of eeggannoodhaaf ergaa waraanni bilisummaa Oromoo dhaame isin biraan geenya. Oduu itti aanuun akka lammii Itoophiyaatti nutis mirga guutuu marii biyyaalessaa irratti hirmaachuu waan qabnuuf mataa qaqqabannee hin teenyuu jedhan pirezidaantii mana maree dhimmoota islaamummaa Itoophiyaa Sheekh Haaji Ibraahim Tufaa. Pirezidaantii mana maree dhimmoota islaamummaa Itoophiyaa Sheekh Haaji Ibraahim Tufaa marii koomishinii marii biyyaalessaa guyyaa kaleessaa jalqabe ilaalchisuun komii qaban ibsaniiti jiru. Guutuu isaa isin biraan geenya. Akkam jirtu daawwattoota hordoftoota Anolee Global Media. Oduu odeeffannoo keenya guyyaa irraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf ammoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenya jalqabaatiin boordiin filannoo biyyaalessaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatii fi mana maree bakka bu'oota uummataatiif xalayaa barreessuun dhimma hooggantoota ABO mana hidhaa jiranii irratti qaamonni lachuu deebisaa akka kennan gaafate. Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa dhimma hooggantoota ABO mana hidhaa jiranii irratti keessumaa manni maree bakka bu'oota uummataa deebii gahaa ta'e akka kennu gaafateera. Hooggantoonni yeroo ammaa kana mana hidhaa keessatti argaman kanneen akka Jaalabdii Raggaasaa, Qennasaa Ayyaanaa, Lammii Beenyaa dabalatee hooggantoonni hedduun mana hidhaa keessatti dararamu irratti argamu. Hooggantoota kanneen manni murtii bilisaa jechuun gadhiisuus qaamonni nageenyaa biyyattii seera biyyattii cabsuun hooggantoota kana mana hidhaatti dhoorkee jira. Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa xalayaa addi bilisummaa Oromoo isa biratti erga irra dhaabbachuun mana maree bakka bu'oota uummataatti koreen dhaabbii dhimmoota dimokiraasii dhimma hooggantoota hidhaa jiranii kanaaf deebii akka itti kennan xalayaa caamsaa 19 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti barreesse gaafateera. Boordiin filannoo biyyaalessaa komii addi bilisummaa Oromoo isaaf dhiyeesse irra dhaabbachuun xalayaa koree dhaabbii dhimmoota dimokiraasiitiif barreesse kanaan hooggantoonni ABO mana hidhaa jiran yeroo garagaraatti manni hidhaa itti jijjiiramu yookiin ammoo bakka isaan jiran dhaabbataadhaan kan hin beekamne ta'uu manni murtii bilisaan erga isaan gadhiise qaamonni nageenyaa adeemsa seeraa hordofuu dhiisuun hooggantoota ABO kana mana hidhaatti dhoorkuu boordichi hubachiiseera. Komii addi bilisummaa Oromoo dhiyeesse irratti haga xalayaan haaraan kun barreeffametti wanti qulqullaa'e akka hin jirre kan ibse boordiin filannoo biyyaalessaa komii fi iyyata ABO kana irratti wanti qulqullaa'e yoo jiraateef mana maree bakka bu'oota uummataatti koreen dhaabbii dhimmoota dimokiraasii ibsa gahaa ta'e akka laatu boordiin filannoo biyyaalessaa mana maree gaafateeti jira. Boordiin filannoo biyyaalessaa xalayaa kana garagalchaa isaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaatiifis ergeeti jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa dhimma hooggantoota manneen hidhaa keessatti dararamaa jiranii irratti deebisaa gahaa ta'e akka laatuuf boordichi gaafateera. Ummanni keenya Oromiyaa keessa jiru duula waraanaa gaggeeffamaa jiruun akka hin miidhamneef of eeggannoodhaan akka socho'u waraanni bilisummaa Oromoo akeekkachiisa laate. Sababa duula lolaatiif sochii Oromiyaa keessa lafoo fi konkolaataadhaan taasiftan irratti ummanni keenya akka of eeggattan
isin beeksifnaa jedheera. Waraanni bilisummaa Oromoo akeekkachiisa laateen. Waraanni bilisummaa Oromoo waboon lola qindaa'aa bobbaa irbuu shinnigaa jedhuun Oromiyaa kutaa mara keessatti raayyaa ittisa biyyaa irratti guyyaa caamsaa 28 bara 2024 irraa eegaluu isin biraan ga'uun keenya ni yaadatama. Duula waraanaa qindaa'aa amma jalqabe kanaan waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo jajjabaa raayyaa ittisa biyyaa irratti argachaa akka jirus guyyaa dheengaddaa ganama sa'aatii 12 irraa jalqabee beeksisuu irratti argama. Meeshaawwan waraanaa hedduus raayyaa ittisa biyyaa irraa hiikachuun loltoota raayyaa ittisa biyyaa hedduu ajjeesaa akka jiru waraanni bilisummaa Oromoo duula qindaawaa bane kanaan beeksisaa jira. Lola jabaa waraanni bilisummaa Oromoo raayyaa ittisa biyyaa irratti baneen lolli gurguddaan daandii gurguddaa irratti gaggeeffamaa akka jiru kan beeksise waraanni bilisummaa Oromoo lola guddaa gaggeeffamaa jiru kanaan ammoo sochiin hawaasaa danqamaa fi konkolaattonni daandii gubbaa akka dhaabbatan ta'uun hawaasni bakka ga'uu qabu hanqatee yeroo rakkatu qabeenyi uummataa qaamolee hin beekamneen balaa saamichaatiif saaxilamuu danda'a jechuun waraanni bilisummaa Oromoo rakkoo kana hubachuun hawaasni Oromoo Oromiyaa biyya isaa keessa socho'u saboonni biroolleen naannolee biroo irraa gara Oromiyaatti sochii taasisanii fi hawaasni idil addunyaa danqama gaaga'ama lubbuu fi qabeenya ga'uu danda'u hambisuuf sochii keessan akka daangeessitanii fi lafa qorachuun akka sochootan isin beeksisuu barbaannaa jedha waraanni bilisummaa Oromoo. Oduu itti aanuun akka lammii Itoophiyaatti nutis mirga guutuu marii biyyaalessaa irratti hirmaachuu waan qabnuuf mataa qaqqabannee hin teenyuu jedhan pirezidaantii mana maree dhimmoota islaamummaa Itoophiyaa Sheekh Haaji Ibraahim Tufaa. Pirezidaantii mana maree dhimmoota islaamummaa Itoophiyaa Sheekh Haaji Ibraahim Tufaa marii biyyaalessaa guyyaa kaleessaa koomishinii marii biyyaalessaa jalqabe irraa komii jabaa akka qaban ibsan. Marii biyyaalessaa kaleessaa jalqabe ilaalchisee pirezidaantii mana maree dhimma islaamummaa Itoophiyaa Sheekh Haaji Ibraahim Tufaa turtii Haaruun miidiyaa waliin taasisaniin musliimoonni Itoophiyaa madaa seenaa jaarraa hedduu qabaa jedhan. Kanaaf yeroo mariin biyyaalessaa kun jalqabame yeroo koomishinii marii biyyaalessaa hundeeffame kan jalqaba gammadee hawaasa muslimaa ture jechuun kaasan. Haa ta'u malee mariin kun akka jalqabuuf nuti gammachuun simannus koomishinii marii biyyaalessaa hawaasa muslimaa moggaatti dhiibeeraa jechuun koomishinicharraa komii cimaa akka qaban himan. Pirezidaantichi turtii Haaruun miidiyaa faana godhaniin nuti haala amma jiru kanaan mariin kun ni milkaa'a jennee hin amannus jedhaniiru. Sana qofaa miti nuti akka lammii Itoophiyaatti mirga guutuu marii biyyaalessaa irratti hirmaachuu ni qabnaa jedhan. Kanaaf har'a akkuma kaleessaa mataa qaqqabannee callisnee maricha hin ilaallu jechuun dubbatan. Itti dabaluunis qabsoon keenya karaa nagaa itti fufaa jedhaniiru. Walqixxummaan akka mirkanaa'uu fi manni biyyattii akka hawaasaatti walqixa ta'ee marii kanarratti hirmaachuu akka qabuuf dhiibbaa godhamuu malu hunda akka godhan dubbataniiti jiru. Hawaasni muslimaa dammaqinaan hirmaannaa akka godhu ammoo pirezidaantii mana maree dhimmoota islaamummaa Itoophiyaa Dr. Sheekh Haaji Ibraahim Tufaa dhaamaniiru. Oduu xumuraatiin bakka buutonni kutaalee hawaasaa yaada ajandaa walitti qabuu irratti mari'achaa jiru jedhame. Boqonnaan marii jalqabaa marii biyyaalessaa magaalaa Finfinneetti oolmaa isaa guyyaa lammaffaa har'a itti fufeera. Bakka buutonni kutaalee hawaasaa gareen qoodamuun yaada ajandaa walitti qabuu irratti marii taasisaa akka jiran miidiyaaleen biyyattii gabaasaniiru. Adeemsichaan kutaaleen hawaasaa hundi yaada ajandaa keenya jedhanii fi itti waliif galan caalmaatti cimsuun qaboo yaa'iitiin koomishinichaaf ni dhiyeessuu jedhamee eegama. Sagantaa har'a waaree booda gaggeeffamuun kutaaleen hawaasaa kan marii irratti argaman bakka buutota marii boqonnaa itti aanu irratti hirmaatan 121 ni filatu jedhamee eegama. Waaree booda ammoo akkamiin filatu isaas jala buunee isin biraan geenya. Boqonnaan marii jalqabaa marii biyyaalessaa magaalaa Finfinneetti guyyaa lammaffaaf itti fufee gaggeeffamaa jiraatus mariin biyyaalessaa amma jalqabe kun diraamaa fi tiyaatira mootummaan Itoophiyaa qopheesseedha jechuun paartiileen siyaasaa mormituu 11 keessaa bahaniiti jiru.